Har'as akkuma baratame viidiyoo addaatiin walitti deebineetiin jirra. Warroonni bilbila touch screen ta'e qabdan of eeggannoo gochuu qabdanii fi appilikeeshina itti fayyadamuu qabdan kan hedduu keessan isin fayyaduu danda'u qabadhee isiniif dhufee jira. Appilikeeshinni kun maaliif nu fayyadaa jechuu dandeessan? Hedduun keessan yeroon ammaa kun teeknooloojiin hedduu baay'achuu irra darbee immoo miidhaa namoota irraan gahuu irratti argama. Miidhaalee kanneen ofirraa hir'isuudhaaf jecha immoo sistemoota yookaan immoo appilikeeshinii adda addaatti fayyadamuudhaan security bilbila keessanii eeguun akkasumallee security ofii keessanii eeguun hedduu tokko murteessaa ta'eetiin jira. Yeroo kana keessatti yeroo namoonni qaama isaanii gara sooshaal miidiyaatti fidanii miidiyaa irratti gallakkisuudhaan qabeenya yookaan beenyaa irraa hojjetaa jiranii fi bara hedduu tokko sodaachisaa ta'e keessatti argamna. Bara kana keessatti immoo abbattu of mara akkuma boftii jedhan isinis of eeggachuun rakkoowwan akkanaa kana irraa of eeggachuun hedduu murteessaadha. Kanaaf appilikeeshina kana qabadhee isin dhufe. Appilikeeshinni kun maaliif isin fayyada isinitti fakkaate? Yeroo bilbila keessan kana nama biraatti kennitan ittiin bilbiladha isiniin jechuu danda'a. Yeroo kanatti appilikeeshinni kun hedduu isin fayyada. Maaliifi odeeffannoo isin bilbila keessan irraa qabdan akkanumallee iccitii isin bilbila keessan irraa qabdan viidiyoodhaan ta'ee suuraadhaan ta'ee barreeffamaan ta'ee kan argamu hundayyuu dhokfachuu dandeessan. Namni sun akka ittiin fayyadamne gochuu dandeessan. Appilikeeshina cufachuu barbaadan ittiin cuftanii namni sun akka ittiin fayyadamne gochuu dandeessan. Fakkeenya isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf amma appilikeeshinoota asirratti argaman kanneen keessaa jalqaba irratti Facebook irra seenee isinitti agarsiisu. Facebook irra ni seena yeroo jedhu jalqaba irratti maal na gaafata akkuma asirratti argattan paatarnii bilbila kan kootii na gaafata yookaan immoo paatarnii bilbila appilikeeshina kana ittiin seenuu danda'u na gaafata. Namni kun paatarnii ani appilikeeshina kana ittiin banadhu yoo kan hin beekne ta'e gonkummaayyuu Facebook kan koo keessa seenuu hin danda'u jechuudha. Akkanuma immoo gara Imootti haa deemnu. Fakkeenyaaf Imoo bilbila kan koorraa ni qaba akkuma asirratti argattan Imoo kana keessa ni seena yeroo jedhutti akkuma asirratti argattan paatarnii na gaafata. Paatarnii jechuudha. Isin piin illee gochuu dandeessan. Akkamitti namni kamiyyuu bilbila isinirraa fuudhee Imoo keessan keessa seenuu danda'u jechuudha. Maaliif paatarnii kana hin beeku waan ta'eef. Isa biraas haa ilaalu. Fakkeenyaaf gaalarii keessan irratti viidiyoowwan adda addaa kan iccitii ta'an akkanumallee suuraawwan adda addaa kan iccitii ta'an dokumentii adda addaa bakka kaa'attanidha. So kanaafuu gaalarii irra ni deema yeroo jedhu gaalariin kanaadha. So gaalarii irra yeroo seenu maal gaafata akkuma asirratti argattan paatarnii gaafata ammas. So kanaaf paatarnii kana malee gara appilikeeshina kanaatti seenuu hin danda'u. Kun kan ta'e maalidha? Appilikeeshinni bantanii kennitaniif waan barbaade akka bilbilatu gochuu dandeessan. Garuu gara bilbiloota kanaatti yeroo seenu paatarnii lama fayyadamtan jechuudha. Tokkoffaan paatarniin bilbila keessan ittiin cufatan jira. Lammaffaan kan appilikeeshinotaati jechuudha. So appilikeeshinni tokko immoo isa kan hojjechuudhaaf isin fayyada. Akka isin bilbila keessan irratti appilikeeshinoota argaman hundayyuu paatarniidhaan yookaan immoo piiniidhaan cufatan isin fayyaduudha. Appilikeeshina kana eessa argachuu dandeessan? Akkamitti itti fayyadamuu dandeessan? Akkamitti immoo gaalarii keessan yookaan immoo Feesbuukii, Imoo, Waatsaappii sooshaal miidiyaa kanarratti kan iccitii qaba jettaniitiin yaaddan akka namni seenee hin ilaalle kan yaaddan paatarniidhaan cufachuu, piiniidhaan cufachuu dandeessan. Akkamitti hojjechuu dandeessan? Guutuu viidiyoo keenya kanarraa keessatti ni ilaalla. Baay'ee viidiyoo kana qabadhee kan isiniif dhufeef seenaa nam tokko waan dhaga'eef seenaan sun immoo hedduu tokko waan nagaddisiiseef ilmi namaa kun hangam waliin rafaa akka hin jirre kan argisiisu waan ta'eef seenaa sanarraa ka'uudhaan viidiyoo kana isiniif hojjedhe. Namoota walitti dhiyaatan, namoota jaalatan, wanta hin taane walirratti raawwatan bilbila isaanii qofaaf paatarnii bilbilaa ni beeka. Paatarnii bilbilaa ishee banuudhaan akkanumallee appilikeeshinoota isheen irratti itti fayyadamtu kan akka Waatsaappii, Feesbuukii, Imoo maalitti kana fayyadamuudhaaf ishee irratti kan raawwatame garuu Imoo irratti. So isa san seenaa godhadhee akka isin fayyaduuf jecha viidiyoo kana qabadhee isiniif dhufe. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Salaamata isin daganne. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raab. Baga ji'a Ramadaanaa bara kanaatiin illee isin ga'ee isiniin jecha viidiyoon keenya kanarraa kan keeriidhaaf itti fayyadamtan kan keeriirraa hojjechuu dandeessan akka isiniif ta'u abdiin qaba. Har'a immoo waan isin fayyaduun isiniif qabadhee dhufee itti fayyadamaan ergaa kan koo kanarraatti. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii kan keessanii kan teekinooloojiidhaan wal bartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan biyyoota keessan dhaqqabadhaa. Daa'ii gara barnootichaatti. Egaa appilikeeshinoota barbaadan gaalarii ta'uu danda'a Feesbuukii, Imoo, Teelegiraama akkanumallee
WhatsApp fi kan kana fakkaatan application akkamiyyuu ittiin cufachuudhaaf isin fayyadu kun eessa argachuu dandeenya jechuu dandeessan. Salphumatti channel kan koo kan Telegrama kan faayilii irra kaa'u Sofumar faayil kan jedhamu achirraa argachuu dandeessan. Yookaan immoo Play Store irraa illee argachuu dandeessan. Boodarra gara dhumaarratti akkamitti argachuu kan dandeessan isinitti agarsiisa. Amma itti fayyadama isaa isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf appichi Smart App Lock jedhamti. Ishee kana kilik gochuudhaan ni banna. Application Smart App Lock jedhamtu kunniin baay'een jiran. Play Store irra seentanii search gochuu dandeessan. Garuu hedduun isaanii feekiidha. So isaan real ta'an isa sirrii ta'e isiniif kaayetiin jira itti fayyadamaadha. Yeroo keessa seentan Smart App Lock jedhamti. Egaa gosa baay'ee qabanii isaan keessaa garuu filatamaa kan ta'ee fi kan sakkuur ta'edha inni kun. So Smart App Lock kanatti fayyadamuudhaan akkamitti akka cufachuu dandeessan imo keessan. Start to use jechuudhaan ne eegalchiftan appicha keessa erga seentanii booda. Yeroo kanatti beeksisa adda addaa isinitti fiduu danda'a. Beeksisa kana immoo hanga dhumatu eeguu dandeessan sekendii muraasaaf kan ta'edha. So kanaaf ni eegna. Yeroo inni fixetti immoo X gochuudhaan keessaa bahuu dandeessan. Akkuma asirratti argatan dhumateetiin jira. X gochuudhaan keessaa baheetiin jira. Yeroo keessa seentan add to home screen jedha. Home screen keessan irratti add godhadha isiniin jedha. Yoo barbaadan add godhachuu dandeessan yookaan immoo bira darbuu dandeessan. Ergasii immoo allow smart app lock egaa heeyyama isin gaafata alloo jettan. Ergasii immoo haala kanaan bakka amma isinitti agarsiisaa jiru kan mallattoo furtuudhaaf fakkaatu kun banaa jira. So amma ni cufnaa jechuudha. Appilikeeshinoota ittiin cufanna. So kan nu fayyaduuf kanaaf. So app lock is turn off irra jira. Kanaafiyyuu hojjechaa jiru jechuudha yeroo kanatti. Asirratti turn on kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo akkamitti appilikeeshinoota ittiin cufachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Appilikeeshinoota 10 select isiniif godha innumtiyyuu. Akkuma asirratti agartan Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X, Twitter jechuudha. Snapchat, Photos, Live, Gallery kan jedhan kanneen hundayyuu select naaf godhee jira. Isaan hafan irratti dabaluu dandeessan. Fakkeenyaaf itti dabaluu yeroo barbaadan fakkeenyaaf mobile banking baay'een keessan beektanii kan negdi baankiidha. Isa kana nam kamiyyuu akka keessa seenuun barbaadu. Akkanumallee asirratti gad dhufuudhaan kan namni akka itti fayyadamne barbaadan keessaa tokko ni filattan. Fakkeenyaaf akkana keessa gad dhufuudhaan kan namni gonkumayyoo akka keessa hin seenne barbaadu keessaa tokko my file kan jedhu yookaan immoo file manageridha. So file managerii keessa viidiyoo argama, iccitii adda addaatu suuratu argama jechuudha. Faayiliiwwan adda addaa lecture keessa kaawwadha waan ta'eef tokko isa kana filadha. Isaan kanneen keessaa kan iccitiin irratti argamu keessaa filuudhaan cufachuu dandeessan kan barbaadan jechuudha. So akkana keessa kasiiquudhaan immoo ammas imo barbaaduu ni danda'a. Fakkeenyaaf Telegraamas cufachuu danda'a. Telegraama gosa lama qaba. Telegraamas cufeetiin jira. Egaa isaan iccitii irra jiran jedheeti yaadu cufachuu ni danda'a jechuudha. Akkana keessa gadhumuudhaan immoo imoodha. Imoon gosa lamatu jira. Imoowwan kanneen cufachuu barbaada jedhee tiik itti godheetiin jira. Asirratti appilikeeshinoota 16dha. Isin 3 ittiin cufachuu dandeessan, 2 ittiin cufachuu dandeessan, guutuu ittiin cufachuu dandeessan mirga keessan. Select gochuudhaan jechuudha. Ergasii immoo turn on kan jettu ni argamti. Ishee irra kilik gochuudhaan amma asirratti maal isin jedha gubbaarratti app lockidha. Draw and unlock pattern jedha. Pattern keessan digitii 4 kan ta'e itti fayyadamuu dandeessanii pattern itti fayyadamuu dandeessan. So asirratti ani maal itti fayyadama? Pattern itti fayyadama. Isin pin itti fayyadamuu dandeessan. So pattern haala kanaatti galchaa. Amma irra deebiidhaan itti galchaa. Amma osoo dogon godhin jechuudha. Maach ta'uu qaba. Irra deebiidhaan jechuudha itti galchaa. Ammas itti galcha. So ergasii immoo dan isiniin jira. So pattern kana garuu gonkumaa dagachuu hin qabdan. Sababni isaas appilikeeshinoota kana cufattan yoo ta'e appilikeeshina san keessa seenuudhaaf pattern kana isin gaafata waan ta'eef. So pattern kana gonkumaa dagachuu hin qabdanii ergasii immoo dan jechuudhaan xumurreetiin jira. Ergasii immoo appilikeeshina kanaaf heeyyama kennuun dirqama keessan. Kanaafiyyuu appilikeeshina kanaaf heeyyama kennuudhaaf asirra dhuftanii mallattoo settingii argatama. Mallattoo settingii kanarratti kilik gootan jechuudha. Asirratti immoo wantoota tokko sirreeffachuu ni dandeessan. Asirratti wanti isin beekuu qabdan warroonni piinidhaan cufachuu barbaadan asumarratti gubbaa kanarratti mallattoo settingiitu argama. Ishee irra kilik gochuudhaan ergasii security'n keessan asirratti change password kan jedhu ni argama. So asirratti akkuma asirratti argatan change password irratti kilik gootan patternii fi piinii keessaa filadha isin jedha. Isin kanneen lamaan keessaa filachuu dandeessan. No almost itti fayyadamneetiin jirra waan ta'eef rakkoo takka hin qabu uf duubatti deebina jechuudha. Patternii itti fayyadamne waan ta'eef. Ergasii immoo asirra dhuftanii maal jettanii seet kan jettu ni argamti. Seet kan jedhu security kanatti fayyadamuudhaaf seet gochuu qabdanii asirratti seet kan jettu ni argamti. Asirratti password mataa keessanii yookaan immoo wanta yoo patternii kana dagattan wanta jettanii barreessitanii ittiin banachuu dandeessan
Ergasii immoo paatarnii keessaniif ni ta'a jechuudha. Paatarnii keessan akka tasaa yoo dagattan questionii asitti ni uumtanii ergasii immoo deebiilee ni uumtanii questionii gubbaa irratti ni filattanii ergasii immoo questionii aansarii keessan kanatti ni barreessitanii aansarii kana dagachuun qabdan. Yeroo hundaa questionii san filattanii ergasii immoo aansarii kanaan fayyadamuu dandeessan. Kunis tooftaa isa tokkodha jechuudha. So isaan kanneen asirratti argaman kanneen keessaa amma isaan asirratti argaman kanneen filadheetiin jira. Mobile banking jira, Facebook jira, Galaal jira, Gmail jira, Instagram, Facebook, Messenger, MyFile hundi isaaniitu imo WhatsApp kan kana fakkaatan asirratti seet godheetiin jira. So amma itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Amma of duubatti deebi'uudhaan amma marsaa tokko of duubatti deebitanii mallattoo xiyyaatiin jechuudha. Ergasii immoo permission kennitaniif application kana. Amma application kana permission kennuufii qabdan. Dirqamaa jechuudha. Application kana immoo permission kennuudhaaf salphamatti maal gootanii keessaa baatan application ma irra qaqqabda jennee barbaadan application bira dhaquudhaan irra qaqqabdan ergasii immoo mallattoo raajeffannoo gubbaa irratti argamtu smart app lock fuulduratti kilik gootan yookaan immoo gara settingiitti seenuu ta'an application manager yookaan immoo app manager kan jedhamu ni argama isa si keessa seenuu dandeessan ergasii immoo asirratti permission kennitaniif asirratti permission kennitaniif fakkeenyaaf notification permission kennuufii dandeessan asirratti ilaalaa permission keessan yeroo kennitan kan kaameraa akka accessing godhu kennuufii dhiisuu dandeessan. Garuu asirratti wanti isin beekuu qabdan permission guutuullee kennuufii dandeessanii jechuudha. Asirratti of eeggannoodhaan hojjedha yeroo hojjettan. So permission sirrii kennuudhaaf asirratti immoo appicha irratti erga qabdanii booda change system settings kayeetu kanarra kilik gochuudhaan allow permission kayeetu kana kilik gochuudhaan permission kennitaniif jechuudha. Haala kanaan permission tokkoffaa ni kennitaniif. Permission lammaffaa immoo gara settingiitti deemuudhaan Sitting gara deemuudhaan ergasii immoo application yookaan immoo app manager kan jiru ni argama bilbila tokko irratti apps jedhama. Egaa sitting kana keessa ni seentan. Ergasii immoo smart lock yookaan smart app lock jedhu kana irra kilik gootan. Permission haala kanaan kennamaaf. Asirratti illee dhuftanii asirratti app keessan asirratti maal kennuufii dandeessanii allow gochuu ni dandeessanii jechuudha. Haala kanaan permission kennitaniif jechuudha. Ammaan booda application kanatti fayyadamtanii jirtan waan ta'eef imo keessa yeroo inni seenetan fakkeenyaaf imo nama keessa yeroo inni seena jedhu akkuma sarata argatan na seensisan jiru pattern na gaafata pattern kana yeroo itti galchee immoo salphamatti keessa seenaa jechuudha asirratti illee ilaalaa Facebook illee nan seena yoo jedhu Facebook irra na seena yeroo jedhu Facebook irra seenuudhaaf deemaatiin jira akkuma sarata argatan pattern na gaafate pattern kana yeroo itti galchuu immoo haala kanaan keessa seenuu ni danda'a jechuudha Facebook irra jechuudha so gaalaarii keessanis hundayyuu haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan. Amma appicha eessa argachuu dandeenya jechuu dandeessan. Application argachuudhaaf hedduu tokko salphaan gara Play Store yookaan immoo App Store seenuudhaan ergasii immoo maal jettanii barreessitanii asirratti Smart App Lock jechuudhaan barreessitan. Smart App Lock. Smart App Lock jettanii yeroo barreessitan isa jalqabaa irra kilik gootanii isa kana buufattan jechuudha. Smart App Lock yeroo jettan hedduu baay'eetu jira. Isaan kana keessaa garuu kan isin filachuu qabdan isa kanaadha. Isa kanaadha asirratti ilaaluu dandeessanii reetiin isaa 4.6dha nama miiliyoona 10 oltu buufate isa kana buufattan garuu application kun kan feekii baay'eetu jira asirratti of duubatti deebitanii yeroo ilaaltan kan feekii baay'eedha uplookii baay'eetu jira asirratti ilaalaa kan ashaaraa kan maalii kan jiru hedduu jira isa kana akka irra kanneef jecha maal isiniif godhanii salphamatti chaanala kan koo Telegiraama irra isiniif kaayetiin jira chaanala kan koo Telegiraama kanarra argachuudhaaf immoo gara Telegiraamaatti seenuudhaaf akkuma asirratti argattan yeroo hundayyuu pattern na gaafata pattern itti galchitanii seentan yeroo hundayyuu aat jettanii aat kan faayila irra isiniif kaa'uudhaaf egaa inni kun so aat oromoo duwwaa 8 jechuudhaan barreessitan ergasii immoo soofumar faayil kan jedhu isiniif dhufa achirra isiniif kaayetiin jira ergasii immoo akkuma asirratti argattan Telegiraama irra seentanii oromoo duwwaa 8 jettanii akka iskiriinii irratti argamu kanatti yoo barreessitan soofumar faayil kan jedhu subscriber 67 qofa qaba baay'ee application asirra isiniif kaa'ee jira faayilota adda addaa asirra isiniif kaa'e applicationota bu'uu hin dandeenye yookaan immoo applicationota salphaatti argachuu hin dandeenye isa pro ta'ee fi kan qarshiidhaan kafalamu asirra isiniif kaa'e waan ta'eef application isa kanadha smart app lockdha isa kanadha app application bilbila keessan irratti argamu cufuuf isin qarqaaru irra barreessee jira mallattoo download kana irratti kilik gootanii download gootan ergasii immoo isa irra kilik gochuudhaan install gochuudhaan itti fayyadamuu dandeessan egaa haala kanaan security bilbila keessanii eeggachuu dandeessan information yookaan iccitii keessan kan karaa viidiyootiin jiru barreeffamaan jiru hundayyuu eeggachuu dandeessan itti fayyadamaan ergaa kan koo kanarraati waan dhaggeeffataniif hedduu tokko galatoomaadha kanarraa asirratti umree jira yeroo biraa viidiyoo addaatiin walitti deebina viidiyoo akkam akka isiniif hojjedhu barbaadan yaada keessan koomantii irratti naaf barreessaa qeeqas akkanumallee wanta adda addaa yoo qabaatan koomantii irra naa kaa'uu dandeessan warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe like share gochuun irraanfatinaa yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina hangasitti nagaan naa jiraadhaa